Yooyyaa harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan Calanqoo Action. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan Calanqoo Action qophii waliin dhahaati. Waliin dhahaa keenya keessaa ammoo waa baratta. Egaa Calanqoo Action irratti guyyaa har'aa weellisaa keenya, artistii keenya, barreessaa, walaleessaa, yeedaleessaa, artist Ansiif Abdulqaadir yookaan Ansiif Oromoo kan Najiib Abdulqaadir qabannee isinii dhiyaannee jirra jechuudha. Kabajamoo hoo unkaan daanaa mattu. Inuma afaan Arabaatiin gadhuutti afaan Amaaraatiin. Ana barii akka dhugaa isheen jedhaan irra caalaa wanni xiqqoo wanni ta'e kunni afaan Amaaraatiin naa dhufa. Afaan Oromootiin baay'inaan dhufu naan deemu ana dhugaa isheen jedha. Maali bakka injiraamree Injiru katamatti Injiru caleekiisa. Injiru. maali Injiraami naan jettemi. Injiru. maal injiru Wanni hin jirre waanuma hin jirre. Waan kana jedhanii himuun hin jiru. Injiraami wanni jiru sun maali? Hin jiru. Waan hundeen isaa dhiifama ishii laali ila amma ani ila hinjiraamire jechuun haasuma bakka afaan Amaaraa malee naan dhufu wanni gaggaarii. itti bartee namoota keessa jiru yoo ta'e malee kuni hin jiru ka jedhan kun akkana hin jiraami. Hin jiru deebiin waan kanaaf nu qabnu hin jiru. Kana namni jalqaba kalaqee gaffidillee simaa jechuudha. Hinjiraamii kanoo. Egaa ni yaadatu na guyyaa tokko namni waa sitti haasa'e. Hinjiru ta'ee dhangaa. Kan ta'e hin jiraamii caliyennaan hin jiru jette. Achirraa dhaallee anis Bitaa itti galee yeroo kana dhugaa siin jedha. Namichi dhufee jara teenya gaa'inni yaadachiise laqun warra muudii qabatu tokko hinjiraami. Warra amma hinjiraamii ka jennu kun waan sirriiti kan jedhaan kun warri muudii qabatu tokko ni jiraami. Ni jira. ni jira guute. Amma callisaniituma isaanii maaf akkas garuu maaf akkas dalayde jennaan waan naan jedha. Hinjiraamii hinjiru jedheen maaltu jira namichi koluma qabatee kakkabeeta. Akkasitti haasaa keessatti guyyaa tokko mallee Itayyaa kan deemnee aanoletti namni ilmi nama jabaa tokko waan nuun jedhe Amaariffa haasaa baay'ee maalati nuti amma Amaariffa illee hin beeknu baay'ee ati afaan Oromoo nutti naasoftu jennaani. Annaan dhufu ammallee yoo maal jedhee yoo inuma intala shamaraa fa'aatti waa'ee jaalalaa haasa'u gonkumaa naayyuun dhufu jedhe waan naa fudhattu natti hin fakkaatu jaalala fa'a afaan Oromootiin itti hime waan naa fudhattu natti hin fakkaatu jedhe. Yoo afaan Oromootiin jaalala isaa itti ibsate mucayyoon irraan qeebale akkasii yaada. Akkasitti bakka ammallee natti hin bareedu naan jedhe. Kun rakkina maalii teettamee? Afaan Oromootiin Mee ati kun maalirraa maddaa? Hollaaluu isaati. Hollaaluu. Malee afaan galatti Amaariffa ta'ee afaanuma kamuu beektee itti fayyadamtee jaalala kee ibsatte rakkina hin qabu. Garuu uf tuffachuu, uf wallaalu, kee tuffattee ka hambaa mul'isu kanarraa madda malee walumaa galatti wallaaluma ibsa wanti kun. Guyyaa tokko intalli takka magaalaa keenya Adaabatti ani afaan Oromoo irratti deebise OBN Oromiyaa TV jedhamtee dur isiin ka Amaaraa tokko irratti deebise. Itti nomaa fi maali miceewati maaf akkana gootaa jedheen dallansu. Afaan Oromoo garallee namni jala deemee dhageeffatu hin jira as xalliinaan hin jettu seeta. Haga har'a na jibbisiisti intalli sun waan bushuqa sama dofoqaa wayiiti wallahi karumarraa haftee ammallee wanni jazbaa waan of hin taane argitee waan gatiin qabne akkas naan jette wallahi na gubdee agarraa jechuudha. Kanaaf ammallee yeroo tokko ammallee maal argi beekta nama waan jaaladhu tokko hiriyaama kiyyarraa ebaluun teenya naan jedhe intalumaan beeku amma namni keenya dhugumaani Amaarri akka ittiin foggortu gartee yeroo nuti afaan Amaaraa haasu. Namni keenya dhugumaan amma Amaariffa kana perfeekti godhee akka warra Gondariitti haasa'a jettee hin argita baay'ee sana hin jiru. Hin jiru. Seera sana eegee ka haasa'u hin jiru. Kan maan beekuyyuu
Man intala afaanuma amaaraa jechuma tokko illee hin beekne jecha dhokata. Kasanuu seera isaan beekne waamuma sani qixxee afaan Oromoo itti makaa haasoftu tan. Wallaahi barantee ebaluun teenya hin jajaara jechuudha. Ebaluun teenya afaan Oromoo barbaadee hin dandeettu isiin naan jedhe. Amaariffa malee. Baay'ee cimtuudha jechuudha gaa'elee nama. Baay'ee cimtuudha jechuudha bakka. Baay'ee siin jedhee inni. Baay'ee. Jegnaaw jedheen illee beekna. Wallaahi jegnaaw. Kana fakkaata. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya waliin dhaha keenya karraa irraa waan baay'ee barattan jennee yaadna. Osoo hin turiin garuu sirba tokkicha. Atuu sirbi kaabaa sirba danuu. Shaggee jiilaaluu zambalee ta'uu shamarraan arsii babbareedoo ati. Shaggee jiilaaluu zambalee ta'uu shamarraan arsii babbareedoo yaanni sibiraa. Alkanii guyyaa bareedduu asii intala biyyaa garbuu qaamayyii lafa aananii na nyaataa dhugaa jechuun kananii. Shaggee jiilaaluu zambalee ta'uu shamarraan arsii babbareedoo yaanni sibiraa alkanii guyyaa bareedduu asii intala biyyaa garbuu qaamayyii lafa aananii na nyaataa dhugaa jechuun kanaanii. Weellisaa Anwaar Badhaanee. Waliin dhaha torban dhufuutiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.